Akkam jirtu hordoftoota wiirtuu miidiyaa oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaan isinitti hima oduu waliinan Yoonaas Mangashaati. Ambassador Taayee Asqasillaasee Amdee Pirezidaantii Riippaabilika Itoophiyaa ta'uun muudaman manni maree bakka bu'oota uummataa kora idilee waggaa arfaffaarra taa'een Ambassador Taayee Asqasillaasee Pirezidaantii FDR gochuun muudee jira. Waggaa 5 darbaniif pirezidaantii ta'uun kan tajaajilaa turan Saahilawarq Zawudee aangoo isaanii dabarsanii kennanii jiru. Ambassador Taayeen mootummoota gamtoomanitti Ambassador Itoophiyaa ta'uudhaan yeroo dheeraaf tajaajilaa turan guraandhala 2024 irraa kaasee ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ta'uudhaanis muudamanii tajaajilaa turanii jiru. Muudamichaan dura afyaa'iin paarlaamaa obbo Taaggasaa Caafoo sadarkaa barnootaa muuxannoo hojii Ambassador Taayee Asqasillaasee miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshiniif dhiyeessanii jiru. Muudamaan boodas Pirezidaant Ambassador Taayee Asqasillaasee mana marii bakka bu'oota uummataa Itoophiyaatii fi mana maree federeeshiniitiif hojii bara haaraa jalqabu labsanii jiru. Pirezidaantiin duraanii Saahilawarq Zawudee walakkeessaa bara 2028 gara aangoo kanaa dhufuudhaan pirezidaantii dubartii jalqabaa ta'uun tajaajilaa turanii jiru. Mana maree bakka bu'oota uummataaf mana maree federeeshinii sirna baniinsaa waloo gaggeessaa jiruun pirezidaantii federaal dimokiraatawaa riippaabilika Itoophiyaa ta'uun kan muudaman Ambassador Taayee Asqasillaasee haasawaa baniinsaa mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshiniitiif taasisaniin bara 2017 guddinni dinagdee dhibbentaan 8.4 galmeessuudhaaf tattaaffiin taasifama jedhan. Nageenya biyyaalessaa waaressuun dhimma ijoo ta'us kaasaniiru. Damee qonnaa jijjiirama qabeenya qilleensaa dandamachuu danda'u ijaaruuf fi idilee makaanizeeshinii misooma jallisii caalmaatti cimsuuf ni hojjetamas jedhan. Hanqinaalee sharafaalaa fi liqaa waaraan furuudhaa fi hojiirra oolmaa fooyyessa imaammata dinagdee mirkaneessuuf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'us kaasanii jiru. Bara 2016 daldala alaarraa galiin doolaara biiliyoona 3.8 argamu kaasuudhaan kunis kan bara 2015 yoo madaalamu dhibbeentaa 4.8 caalmaa qabaachuu kaasanii jiru. Qaala'insi gatii waliigalaan dhibbeentaa 18 gadi bu'uusaas haasaa paarlaamaaf taasisaniin Pirezidaant Taayee Asqasillaasee eeranii jiru. Kirkira lafaa naannoo gaara Fantaalleetti mudateen manneen muraasa irratti miidhaan gahee jira. Kirkirri lafaa kaleessa galgala naannoo sa'aatii 2:10 irratti naannawaa Awaash Fantaalleetti mudateen manneen jireenyaa muraasni diigamuu fi lafti babbaqaquu yuunivarsiitiin Samaraa beeksisee jira. Yuunivarsiitichi akka ibsetti kirkirri lafaa naannawaa sanatti mudatee 7 ol kan ta'e yoo ta'u keessattuu kaleessa galgala naannoo sa'aatii 2:10 irratti kan mudate reektaar iskeelii 4.9 galmeesseera jedhe. Dambaliin kirkira lafaa gaara Fantaalleetti mudate kunis Finfinnee dabalatee kutaalee biyyattii garagaraatti qaqqabuudhaan namoota hedduu rifaaseera. Dhaabbileen qorannoo jiyoolojii Ameerikaa fi Jarman dabalatee dhaabbileen qorannoo jiyoolojii idil addunyaa kirkira lafaa kaleessa mudate dabalatee naannawaa Awaashitti walitti aansee mudachaa kan jiru galmeessanii jiru. Torban darbee gareen qorannoo jiyoolojii yuunivarsiitii Samaraa aanaa Awaash Fantaallee bakka kirkirri lafaa mudate ganda Saabureetti argamuudhaan hojii ragaalee walitti qabuu fi hawaasaaf hubannoo uumuu hojjechuu yuunivarsiitichi ibsee jira. Ogeeyyiin jiyoolojii yuunivarsiitichaa jiraattonni naannichaa naannawaa gaara Fantaallee fi hidha Kasam irraa akka fagaatan hubachiisuu isaaniis ibsamee jira. Profeesar Attalaay Ayyalaa yuunivarsiitii Finfinnee Inistituutii Ji'oofiiziksii qorannoo hawaa fi astiroonomiitti qorataa fi barsiisaa saayinsii kirkira lafaati. Daayirektara jiyoolojii astiroonomiif qorannoo hawaatis dhimma kirkira lafaa irrattis qorannoowwan taasisuun beekamu. Isaanis taateen kaleessa sochii voolkaanoowwan maqaa Fantaallee fi Doofan jedhaman qaban gidduutti uumamaa jiruun kan uumame akka ta'ee fi uumamuu erga eegalees torbeewwan 3 akka lakkoofse himanii jiru. Sochiin kunis sochii wayita dhagaan baqe keessoo lafaatii ol dhiibee dhufu uumamu akka ta'e eeruudhaan dambalii sochii kanaatu lafa keessa deemuudhaan bu'uura gamoowwanii tuqee jedhan. Sosochiin kun namoota lafa jiran irra kanneen gamoorra jiranitti caalmaatti akka dhaga'amus hayyuun kun kaasanii jiru. Sochii kana yeroo dheeraaf osoo addaan kutiin meeshaa keenya yuunivarsiitii Finfinneetti argamu fayyadamuudhaan galmeessaa jirra. Sochiin kaleessaa xiqqoo kan dabale waan ta'eef magaalota baay'ee keessatti dhaga'amee jiran. Hollannaan lafaa kaleessaa kunis reektar iskeeliin 4.9 ta'uu Profeesar Attalaay BBC'tti dubbatanii jiru. Hirmaannaan Masrii ergama nagaa kabachiisaa Somaaliyaatti taasistu biyyoota loltoota gumaachan yaaddesse. Ergamni ce'umsaa nagaa kabachiisa gamtaa Afrikaa Artemis muddee dhufuu hojii isaa yeroo xumuru nagaa kabachiisa haaraa bobba'u keessatti
hirmaannaa Masriin taasisuuf gaafattee biyyoota ergama kanaaf tumsa loltootaa fi gargaarsa biroo taasisaa turan yaaddessuun gabaasame. Haala kanaan dura hin baramneen Masriin tumsa loltoota 5,000 ta'an taasisuu barbaaduun ishee biyyoota biroo biratti shakkii uumee jira. Humni ergama kanaaf Somaaliyaa keessa amma jiru bara 2025 akka haaraatti kan jijjiiramu yoo ta'u, ergama kanaaf waraana ishee erguuf fedhii akka qabdu Masriin ifoomsitee jirti. Biyyoota kunneen keessaa loltoota hedduu gumaachaa kan turte Ugandaan fedhiin hin eegamin Masriin dhiyeessite kanarratti gaaffii kaastee jirti. Biyyoota loltoota gumaachan irratti amma makamuuf Masriin maaliif barbaadde gaaffiin jedhu gaafatamaa jira. Kanaan dura yeroo kana hunda eessa turte? Gaaffiin kun kan dura dhufuu qabu ture jechuun deetaan ministeera dhimma alaa Ugaandaa Henry Okello Oryeen dubbatanii jiru. Masriin loltoota 5,000 gumaachuuf gaafachuun ishee biyyoota akka Itoophiyaa biratti gaaffii kaaseera. Itoophiyaan bara 2014 kaasee biyyoota loltoota gumaachan keessaa ishee ijoodha. Hirmaannaan Masrii kun naannichatti rakkoo nageenyaa uumuu danda'a sodaan jedhus ni jira. Gamtaan Awurooppaa kan loltoota hedduu gumaachuun eenyu gumaachuu akka qabu keessatti ga'ee akka hin qabne ibsuun biyyoonni gumaachan kaayyoo Alshabaab dhabamsiisuuf akka gumaachan gaafatee jira. Itoophiyaan dhaabbilee alaa 21f daldala al ergii fi gurgurtaa jumlaa irratti akka bobba'an heeyyama kenniteetti. Koomishiniin Investimentii Itoophiyaa walgahii dhimmicha ilaallatu gaggeesseen dhaabbilee 21f heeyyamni laatamuu ibsamee jira. Kanneen keessaa 13 daldala gurgurtaa, 8 immoo al ergii irratti akka bobba'anis ibsamee jira. Akka gabaasa APN ibsitti tarkaanfiin kun kan fudhatame erga mootummaan qajeelfama haaraa investoroota biyya alaa Itoophiyaa keessatti daldala jumlaa fi daldala gurgurtaa irratti akka bobba'an eeyyamuu labseen booda. Koomishinichi akka jedhetti baatii bitootessaa keessa beeksisa kana booda dhaabbileen idil addunyaa 71 fedhii isaanii agarsiisanii jiru. Ji'a lama duraa boordiin investimentii Itoophiyaa fi durataa kan ta'an ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad dameewwan kanaan dura lammiilee Itoophiyaaf qabaman daldala biyya alaatiif banamuu murteessuu isaanii kan yaadatamudha. Waggoota dheeraaf dameen daldalaa galtee al ergii daldala gurgurtaaf jumlaa mootummaan imaammata naannoo murtaa'ee dorgommii investoroota biyya alaa irraa eeguu waan qopheesseef investoroonni biyya alaa akka hin hirmaanne dhorkamaa ture. Kaayyoon imaammata kanaa dura guddina investoroota biyya keessaa deeggaruu, dhiibbaa dorgommii investoroota biyya alaa irraa eeguu fi dinagdee itti fufiinsa qabu dandeettii biyya keessaa irratti hundaa'ee ijaaruu ture jedhamee jira. Haa ta'u malee imaammanni dameewwan daldala cufuu of keessaa qabu akka eegametti kaayyoo barbaadameen galmaan ga'uu waan hin dandeenyeef deebi'ee akka banamu dhaabbileef kunneeniif carraan akka kennamu akeekaniiru. Dameen daldalaa investoroota biyya alaatiif banamuun isaa sirna daldalaa ammayyeessuun gatii meeshaalee fayyadamtootaaf hir'isuu dinagdee akka biyyaatti guddisuu keessatti gahee olaanaa qabasi jedhamee jira. Daldaltoonni al ergiif galmaan irra caalaan isaanii bunaaf saalixa irratti kan kaayyeffatan ta'uunis hubatameera. Dabalataanis dhaabbileen kun gara Itoophiyaatti galchuuf kan isaan karoorfatan konkolaattota elektirikii fi meeshaalee ijaarsaa irratti fedhii akka agarsiisan gabaafamee jira. Oduun maddeen alaa dhimma wal waraansaa Israa'eliif Iraan irratti xiyyeeffata. Iraan waggoota 30 ifatti kallattiidhaan waraana keessa galuu baattus maqaan garuu waraana kamiyyuu duubaa dhabamtee hin beektu jedhe BBC'n gabaasaatiin. Baha giddu galeessaa keessatti humnoota diinota ishee ta'an keessumaa ammoo Israa'eliif Ameerikaa waliin kan wal lolan deeggaruu fi hidhachiisuu keessatti seenaa dheeraa qabdi Iraan. Meeshaan waraanaa Iraan waraana Raashiyaa Yuukireen keessatti gaggeessitu keessatti hojiirra ooluun ijjannoo Iraan gara Raashiyaa goruu kan agarsiisudha. Hamas Gaazaa keessatti, Hezbollah Libaanos keessatti, Huutii Yaman keessatti fi kanneen biroo Joordaan, Iraan, Paakistaan, Sooriyaa fi Baareen keessatti hidhattoota deeggaruudhaan yeroo hedduuf waraana taasisaa turte. Israa'el garuu amma tokkuma tokkoon gareewwan kana barbadeessuudhaan fuula gara Iraanitti naanneeffachuuf waan deemaa jirtu fakkaata. Bal'ina lafaatiinis ta'ee lakkoofsa uummataatiin Iraan Israa'eliin baay'ee caalti. Meeshaa waraanaa kan mataa ishee ta'es hedduu akka qabduu fi misaayilotaaf dirooniiwwan ammayyaas hidhattee jirti. Meeshaaleen waraanaa gara Hezbollah Huutiif Hamas ergamaa turan amma baay'een isaanii loltoota Israa'eliin barbadeeffamanii jiru. Sirna ittisaa humna qilleensaa fi jeettiiwwan waraanaa irrattis hir'ina qabdi Iraan. Hanqina qabdu kana fooyyeffachuuf Raashiyaa waliin tumsaa jirti. Waraana Raashiyaa fi Yuukireen itti jiran keessatti deeggarsa meeshaa waraanaan Raashiyaa bira dhaabbachuun ishee Raashiyaan gaafa rakkinaa akka bira dhaabbattuufi. Faallaa kanaan ammoo Israa'el addunyaa irratti humna qilleensaa cimaa ta'e qabdi. Akka gabaasaaleen agarsiisanitti jeettiiwwan ammayyaa F-35 jedhaman raadaariin ala kanneen ta'an qabdi. Kana malees humna basaasaa jabaa addunyaa irratti taateewwan ajaa'ibsiisaa hojjetuu fi daangaa biyya kamuu keessa seenee aleellaa gaggeessuuf muuxannoo qabu Mosaadiin qabdi. Israa'el waraana amma itti jirtu kana akkuma goolabdeen
gara boqonnaa waraanaa Iraan waliin qabduutti ce'uun ishee akka hin hafnetu eegama. Kanaaf Israa'el iddoowwan gabbisaa niwukilaraa dhaabbilee boba'aaf keemikaalaa kan dinagdee Iraan irratti miidhaa geessisuu danda'u kamiyyuu irratti haleellaa raawwachuu akka dandeessutu sodaatama. Yeroo biraa Iraan wayita dhaabbileen niwukilaraa ishee haleelaman Hizbollaa Libaanos keessaa meeshaalee waraanaa baay'ee ammayyaa'aa ta'an hidhataniin haaloo deebifatti. Amma garuu gareen Hizbollaa hedduu ni ajjeefaman. Meeshaalee waraanaa isaanis walakkaan barbadaa'uu fi Libaanosiif Yaman keessatti ammallee tarkaanfiisuun akka itti fufee aanga'oonni Ameerikaaf Israa'el beeksisu miidiyaaleen gabaasaa turanii jiru. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu tibba darbe yaa'ii dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti Iraan keessaa bakki harki Israa'el qaqqabuu hin dandeenye hin jiru jedhanii ture. Iraan hanga haleellaa qilleensaa ebila tokko gamoo qoonsilaa Iraan kan magaalaa guddoo Sooriyaa Damaasqoo keessa ture irratti raawwattutti kallattiidhaan Israa'el irratti hin dhukaafne ture. Sana booda garuu haleellaa haaloo bahuu diroonii fi misaayilii Israa'elitti dhukaaftee jirti. Dura garuu Israa'eliif Iraan barootaaf waraana alkallattiin bakka bu'oota isaaniitiin haleellaa walii irratti raawwataa turanii fi ifatti itti gaafatamummaa fudhataniin beekan. Haleellaawwan kunneenis yeroo waraanni Gaazaa muddama cimaa keessa turetti kan raawwate ture. Israa'el ajjechaa dhiyeenya kana hooggantoota Hizbollaa Hamaas irratti raawwachuun Libaanositti duultee haaloo bahuuf haleellaa misaayila baalistikii guddaa onkoloolessa 2024 raawwattee jirti. Kunis Ameerikaan waraanni Israa'eliif Iraan gaggeessan kun filannoo isheetiif akka yaaddessee BBC'n gabaasee jira. Filannoo Ameerikaatiin dura wal waraansi jabaan Israa'eliif Iraan gidduutti kan eegale yoo ta'e daballiin boba'aa akkasumas dhimmoonni nageenya addunyaa yaaddessaa ta'uu isaatiin mariin akka eegamudha BBC'n kan gabaase. Hordoftoota wiirtuu miidiyaa oduun sa'aatii kanaaf qabanne kunneen turanii waan nu hordoftaniif ulfaadhaa.